baay'ee kadhattu nuun jedhan. Geemii kana geemii TikTok kana diqqa alama addunyaatti taphata. Ka fooqii qabutu taphata. Ameerikaa ta'anii hojii mootummaa dhiisanii taphatan geemii kana. Ameerikaa ta'anii jechuudha yoo argitan kun araboonni gurguddaan kunniin guyyaa tokkotti ka miliyoona tokko kennu fa'a jira. Miliyoona tokko ka walii kennu jechuudha. Egalee taphatan. Amma yookaan haadha faateetii yoo leenci tokko ji'a takka keessa leenci takka yoo bu'e akka waan miliyoonni bu'ee bitti Oromoon laaltu kana guyyaa tokkotti miliyoona tokko ka kennu jira. Walii kennanii wal tabsiisan. Kenna kadhattu jedhan. Ana kadhattu jechuun isaanii sun natti hin qorru natti hin ho'u. Wallahi addunyaa tanarratti udaan sareedhaan mallaqa ta'a yoo jedhan annan barbaada. Udaan saree mallaqa ta'a yoo ka jedhamu taate wallahi nan barbaada. Macarrashaa jechuudha. Maaliif jennaan kan nama ajjeesus kan nama kaasus mallaqa waan ta'eef. Jechi namaa maalli inshaallah rasuula kennaan illee homa jedhan. Abiyyi Ahmadiin illee homa jedhan. Raayyaa abbaa mancaatiin illee homa jedhan. Jawaan Muhammadiin illee homa jedhan. Yesuus Kiristoosiinis homa jedhan. Eegalee sabboontu waan eenyuun taateef maaliif naan jedhan jetti. Darbitee argamuu qabdi. Baay'ee of dagattee hojiinis baay'ee of dagatte. Akkas of dagachuu hin qabdu. Akkisii namatti of dagatteertu hagaan achi ilaalaa jirutti baay'ee of dagatteerti. Abdii kutachuu irraa kaka'e baay'ee of dagattee jirti. Baay'ee jechuudha. Anama nama madaa akkasiisan qabu. Gin of hin dagadhu. Wallah of hin dagadhu. Tasa of hin dagadhu. Gaafa inshaallah miti yookaan mallaqa dhabee of dagadhee ofirra rafuu miti. Moobaayiliin tiyya yoo chaarjiin isii 50 gadi taate wallahi assaaba seenaa. Amma manuma kana keessa ta'a mana kana keessa kan baane moobaayiliin tiyya yoo chaarjiin isii parsantii 50 galte irra yaachifti. Egalee mallaqa dhabee ka dolchee kiisaan qabne of dagachuu miti jechuudha. Kanaaf rabbiin inshaallah sheexana mataa isii irratti fe'amellee irraa haa kaasu. Irra caalaa warroonni irratti duulaartan viidiyoo taree fi guyyaa taree wal biratti hidhaa jirtan. Isin ijoollee dubartiiti jechuudha. Anamma gaafa sargii maakiidhaa eegee fardaa tokko fi kaayee akka ajaa'ibaatti caffare guyyaa san. Takkaa haga biyya arabaa kanarra olii gadu dachii arabaa kanarra waggaa 12 soore guyyaa takkan sirbine. Garuu guyyaa san saraatatti fardaa ofi kaayee akka ajaa'ibaa kanas sirbe laala akka ajaa'ibaa kana dhukkee irraa kaase. Akka ajaa'ibaa kanas sirbe. Lamuutti deebee sirbee hin sirbine. Dingalee akka ajaa'ibaatitti sanuu ofirraa fuudhee jechuudha. Takkaa kamataa qullamaan ofirraa fuudhee sirbe. Amma gaafaan waa kufee jedhe san fiddan viidiyoo san akka fiddan nan beeka. Viidiyoo biraan fiddan viidiyoo san fiddan. Rabbi isiniif haa dhiisu inshaallah rabbi niyyatee sana fottuu nan kunfisiin yaa'uuzu billaa. Isin galee gatii kana ta'ee fi sabboontuuni akka dura of dagatte sani of dagachuu qabdu. Hooy kaameraatun wallahi billaahi bilaash. Miidiyaan kun yoo itti fayyadamte si fayyada yoo itti kasaarte si kasaarsa. Wanni akka miidiyaa si kuffisuuf wanni akka miidiyaa si kaasu hin jiru. Dura fammasuudhaaf yaaduun duratti miidiyaa kanarratti maaltu na kaasa maaltu na kuffisa jedhanii yaadu maaltu na baasa maaltu na hin baafne jedhanii yaaduudha miidiyaa irratti jechuudha. Wanni akka miidiyaa nama kuffisu wanni akka miidiyaa nama kaasu hin jiru. Jawaar Muhammad wayyaanee bar miidiyaadhaan kuffise. Malee biyya galee rasaa isaanii miti bosona seene miidiyaadhaan kuffise. Wayyaanee miidiyaan ofirraa kaafne bar. Isin galee gatii kana ta'e wanni akka miidiyaa nama kasaarsu hin jiru. Sabboontu nama asiin dura geemii taphataa turte. Nan laala geemii galgala mucaa waliin taphatu tokko nan laala. Geemii bareeda taphataa turte. Akkasumattuu itti fuuftee geemii san akkasumaan itti qaxxaltee osoo taphatte akkuma sanitti ifachuu dhabde. Guyyaa tokko giiftarri dhufee puushi godha. Guyyaa tokko puushi hin godhu. Guyyaa tokko hin jiru. Guyyaa tokko hin jira. Qixaatiillee fudhattee maalillee jettee akkasumatti osoo itti fuufteeti adda immoo inumaayyuu dhufteetiin uummata kanaaf on dhaabattu. Mallaqatti isa waa lafarra buufataa osoo deemteeti jechuudha. Siigalee hadda dhufteetiin hadda ola seenanii muudii ittiin qabatan. Dantaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf miidiyaa ittillee fayyadamtan amma giiftii isii kennaa deemtu bar yeroo argeetiin jedhu bakka guyyaa tokko argean mana asiliitittiin argee yoon isimaayyuu
isii boottee madaa ofii garaa ofii keessa himattee waa hedduu haasoftee himattee asliin hagam haga gargaareen beeku waa qarqaarsisu wayii argee achirra baradhee yoon isimaayyuu achi as gizee isiin geemii eegaltee minaamna jettee beeksisallee waan angargaarlellee nangargaarsisnellee intervii bicha yaa guyyaa kamsi arge nama guyyaa ati waa'ee keezii kan keetii baaftee himattee an akkana jettee himattu san guyyaa san si arge laal jechuun simaayyuu jechuudha guyyaa san si baree achuman si laalee adamettiin tun Dubaayii jirti jedhan viidiyoon kan keenarra dhufaa an scroll godheetuman dabarsa malee jechuudha. Gatii kana ta'ee fi ani maaliif siin jedha tokkoffaa bakka lolletti luqqifatan bakka siif hin taanetti keezii kan kennimatin bakka siif hin taanetti keezii kan kennimatin madaa kan keessa si qota uummanni bakka siif hin taanetti abbaan maal argee mee maal siin jedhee fi keezii kan kee akkasitti hin himatin ati ganaa intala dargaggeetti ganaa lafa jirta ganaa lafaa dhufaarta ganaa lafaan cufa jirta ganaa lafaa dhufa jirta ilmoota akka bicha sirraa bahe ganaa abbaa manaa qabattee lafa geettee wanno jechuu jirta haga dhaabattutti keezii kan kee himatin anamma gizee namni fidee yuutuubii ufii irratti namni intarviina godhu wallahi billahi hin himanne takkaa keezii jireenya kiyyaa ka dhugaa hin himan maqaa kiyyaayyuu ka dhugaa hin himan maqama kiyya ka dhugaatu hin himan oma arge haasa'ee minaamina jedhee tumaanii intervii namaa ta'ee deema yuutuubii nama hedduu irratti intervii ta'ee jechuudha. Because maal inni ani hadda ganaa dargaggeettidha ganaa lafaa dhufu jira ganaa fuuldura kiyya bultiin na eeggatti galee hadda dhufee akkana ta'eera takkanaati jedhee tak godhee keezii jireenya kiyyaa baagiraawundii kiyya fatalaqe godhee gadi laakkaa'ee miidiyaa irratti isa san dhageeffataa eenyutu assalaam aleekum naan jedha yookaan ammoo namni kana dhageeffate bor ammoo ana dhufeetiin naa qoshashaa jechuudha. Akkas ta'an turre dura yoo naan jedhe maal jedha. Dura akkas ta'aa turte maalati dura kana taatee dura keessan dabarre adda maal akka abbadda yoo naan jedhe maal jedha. Hin jedhu hin himadhu jechuudha. Maqama kiyya ka dhugaa gandatti dhaladhe ka dhugaa hagadhaan himadheen beekan. Oma arge himadheetu man intervii ta'ee biraa deema. Abbaa saniif galii anaaf ammoo social security kiyya xureessu waay galee kanaafuu gaafa namni kaameraa isin jala qabee jedhu galiin kun ka galaaru eenyuufi miidhaan ka seenu eenyuufi galiin eenyuuf galaan kabbadaadhaaf gala miidhaan ka seenu eenyu si ibsee baagiraawundii kan kee namni karama salphatti si bare jechuudha si ibsee na miidhaan kan kee ta'uun qabu jechuudha. Kanaaf sabboontu tiyyaa baay'ee of dagatteerta lafatti illee wanni sitti himu ni jira baay'ee of dagatteerta baay'ee of dagatteerta hooyi miidiyaa amma mee warra Dubaayii keessa namnummaan ati shooppii isaanii hin beeksifne jira namni ati shooppii isaanii hin beeksifne jira hin jiru namni ati shooppii isaanii hin beeksifne Ahmaddiin Aggaaroo tokko amma osoo hadda karaa gubbatti kufee namni tokko reeffasaa kaasu hin jiru. Akkana itti taphatan amma mucaasan kun akkanatti bulii 15 dalasiifatan gadari'an bulii 10 dalasiifatan gadari'an qibaatii 5 yoo ittiin gurguratan ari'an quunxaa takka lama ittiin gurguratan gadari'an darban gadi mucaasan jedhan rabbiin maal akka isaan godhu hin beekan cubbuu ofirratti sodaatan isaa mallaqan gaafatu herreegan beeku silkii irraa quban qabu yoo barbaachisaa ta'e tiktookii isaa fudhanii diaktiif harkaa godhanii yoo barbaachisaa ta'e akka namni fooloo hin goone tiktookii isaa piraabeet keessa godhanii akka barbaadan itti taphatan. Sabboontuu suuqiin isiniif hin beeksifne jirtu warri Dubaay. Sargiin isin dhattee guyyaa keessatti. Haadha faatee muluun guyyaa eeggata. Namni takka dhufee na gaafate si. Guyyaan keessa guyyaan isiniif hin bareechine hin jirtu. Amma warri Dubaay warri Kuweet Zaaraa Admaatti godhanii hin gargaaru jedhan duutuu reefa biyyan galchinu jedhan. Kuweet jechuun kan lammaffaa yookaan Ameerikaa lammaffaa jechuun itti xiqqaata. Ameerikaadha yoo jettee xiqqaata. Biyya diinaarri isii takkittiin 600 yeroo ammaa kanatti jechuudha. Diinaarri takka. Gadaanaan diinaara 120 sii kan falan kafiila jala iyyuu jiraatte. Ala gaafa baatee haga 200 akkas argatta biyya Kuweet keessatti jechuudha. Al sabika. Diinaarri takka akkasoo taate 200 hagam taati sammuu keessatti kaalkuleet godha. Zaaraa itti addamanii hin qarqaarru jedhanii admaarra kaayan. Sababni maaliif jedhanii gaafannee jennaan quba nun qabdu. Lafarratti du'aa kenna bira hin jirtu, jiraa kenna bira hin jirtu, huqubii nu bira hin jirtu, hin qarqaarru jedhanii didanii admaatti godhan. Maaliif ree gaafa nu du'aa galchinu nu bira hin jirtu, gaafa nu jiraa waliin rakkanu nu bira hin jirtu jedhanii admaatti godhan. Waan san yeroo lafa laalu amma dhugaadhaa kan jedhu ofitti fudhadheera. Isin galee duuti biyyaa waliin hin riba.
Gaaf ollaan kee iyya ollaa iyya yoon baane ibidda eenyu dhufee sirraa dhaamsa gaafa manni kan kee gubate. Akkasi dhufee fudhadhee dhiisee Zaaraa oma rabbi laaffise wayii qarqaarsise asiin dura jechuudha. Amma fakkeenya warri Dubaay muyyatee irratti adumaa murtan. Sini galee.